ergamaan keenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa xiqqeeffamu ija keenya fi bara keenya keessa argina jara keenya. Egaan namni kaffaaloo yaadatee tufaa jedhamu ergaa fi yaada akkaan onnee namaa cabsu nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam xiqqeessee jechoota isa madaalle fi isa akka maletti nama aarsuu danda'u tokko dubbatee jira. Dhugaa rabbii biyya seerri jiru keessatti namni dhuunfaa tokko gaafa kana jedhu arguu caalaa wanti nama gaddisiisu hin jiru. Guyyaa kaleessaa kaffaaloo fi fakkaattonni isaa hedduu amantii musliimaa garmaletti xiqqeessuudhaan ila amma sa'a isin argitanii kana nagayaan biyya ofiitii fi mana ofii keessa rafee bulaa jiraataa jira. Biyya akkanaa keessa waliin jiraachaa jirra. Islaamni amantanii amanuu baattanii sararri diiman inni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti qabu hamaadha. Yoo gororroo fi yookaan lubbuu fi dabarsanii kennuu taates nabiyyi keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallamiif eenyummaanu dabarseen kenna. Garuu sakkaaraamin jireenya irraa abdii kute tokko kuftuun kararratti waan qabattu dhabdee kufte tokko oluma kaatee nabii keenya arrabsitee gaafa nagaa arraftee bultu biyya san keessa seerri jira nama jechisiisa. Seera qofaa miti nuti ka qomannu majlisni muslimootaaf dhaabbate jedhame jira ka jedhu nama gaddisiisa. Inni maayinni kaffaaloo yaadataa jechuun nama isin beeytanidha. Nama jireenya irraa abdii kutattee amma dura shugguxii mataa ofiititti qabattee Oromoon iyyee yesiisee gurbaan kun ilma Oromooti hin du'in jedhee lubbuu isaa baraare. Namichi kun qumaara baay'ee taphatee milkaa ofii didee gaafa jireenya irraa abdii kutu amantii keenya nutti dhufee jechuudha. Jireenya irraa maaliin abdii kutate? Namichi kun amma dura paastarii ta'ee taphachuudhaaf yaalaa ture. Milkaa ofii didee mallaqa uummataa sassaabee irratti naqqaamnaan gadhiisee bade. Lammaffaa Oromummaa siyaasa eegale. Siyaasni illee nyaachisuu dhinnaan kufe. Jawaari faa abaaraa dhaqee hayyoota Oromoo kana xiqqeessee waan godhu wallaallan bade. Deebi'ee waan biraas yaale. Of ajjeesaa jedhe. Niitii ormi harkaa fudhatteef niitii osoo inni ciisu namni tokko harkaa fudhattee heerumteef of ajjeesu malee jedhe. Maallaqa sassaabatee sunis amma nyaachisuu dhinnaan badee har'a garuu sarara diimadhaan dhufee jechuudha. Islaamummaan nabiin tuqamuu caalaa wanti gubu takkoon illee jiru dhugaa isinii hima hayni jiru kana. Har'a abbaa barbaade maan taane mootummaa biyyaa maan taane namni amantii teenya fi Nabi Muhammaditu dhufe nutiif sarara diimadha. Dhugaa si hima. Dhugaa tokko isinitti himu warri musliimaas ta'e warri amantii biraa hordofan. Amantiin namaa tuqamee eenyuyyuu callisu. Callisuu qofa osoo hin taane namni sun osoo kallattiin akka tasaa namatti dhufamee hin darbaa jechuudha karaa ofii. Na dhageeffadhaa. Majliisa Itoophiyaa kan muslimummaaf taa'e jedhamee waan adda addaa godhu teettaniin eegina. Osoo seerri jiraate halkan san daqiiqaa lama hin bulu ture. Yaareediin kaleessa waan inni habashaa qeqee fi amantiirraa waan tokko tokko dogongoraan jedheef hidhatti darbatanii agarraan baan. Inni kun maqaa kaasee Nabi Muhammad nabiyyi keenya ergamaa rabbii waan hundaan qulqulleesse jecha isaan hin madaalle jecha nabiyyi keenya ni miti jecha hattuu fi kadhattuu tokkoon hin madaalle gaafa jedhu cal'ifameetuun bulamee jechuudha. Kaayii ribaa muslimni abbaa feete ta'e amantii feete hordofu eenyu amantii kee tuqee jennaan halkan san buluun qabu akka kiyyatti. Na amani wanti irra dibaa maal barbaachisuuf takka hin jiru. Amma namichattiin suni Finfinnee keessa jira maal jettee odeessiti jechuudha. Dhugumaa Finfinnee keessa jiraatti akka gisee kaanii gabbaatee maan deemne karar. Seerrummaan nama akkanaa kana yeroo dabarsan nama gaafatu wayitu haa dhufu boo. Aboo warri Finfinnee jirtan nuti biyya ormaadhaa jirraami. Qabsoo sobnee walitti wal ergaa turreemi. Inni kun dubbii jannata bitachuu fi jannata bitachuu dhabuutu obboleessa kiyya. Zaahira sitti ni moon. Qabsiisi karaa kee. Nama amantii ta'etu dhufu karaa kee qabsiisi siin jedhe. Abbaan feete waan feete jedhi. Amantii kiyya irratti dogongortee waati naan jette hudduu harree seentaa jechuudha hundi kee. Hundi kee
wanti addunyaa kanarratti amantii keetii fi eenyummaan keessi darbu takka hin jiru. Garee qabdi. Garee wal ijaartee tuutan waa'ee amantii islaamummaa xiqqeessutu irratti halkanii guyyaa hojjetaa jirti jechuudha. Yookaan araba jetti yookaan maalii jetti jecha jarri jette san irra deebi'ee jechuun barbaadu. Arabni gaggaragalchee sirra haa deemu. Na'aalatullaahi aleekum abaarsi rabbi isinirra haa jiraatu abbo. Jara keenya dubbiin deemamaa jiru hamaadha. Takka tarkaanfiin barbaachisaa yeroo irratti fudhatamee afaan qabsiisuu tanafte. Koshee achi jala deemtu. Takkaa lamaa miti bar. Kuni waan keessaa xiqqoo beekamtii qabuuf haasaa jirra malee hoolan waa'ee kanaa hojii godhattee halkanii guyyaa islaamummaa abaartu takkaa lamaa miti. Itoophiyaa keessatti islaamni waggoota dheeraaf cunqurfamuuf barbaadee ture. Waggoota jaarrota keessa jaarroo walakkaa jechuudha. Garuu hin cabne hin kufne. Ijaaramee dhaabbatee deema. Amantii nama biraa kabajee deema islaamni. Kiristaanni yoo dhufe obboleessa kiyya kiristaanaa jedhee. Pheentee yoo dhufe obboleessa kiyya pheentee jedhee oromummaadhaan kabajee jiraataa ture. Gadhee ishii akka tanaatti amantii hin qabne tamu bakka buutuu wayiituu takka hin qabne gabbaatee islaamummaa gaafa xiqqeessitu eenyutu eeyyamaa firee duuba. Biyya takka keessatti eenyummaanuu biyyummaa walitti qaba malee amantii garagara qaba. Amantii ofii kabajatee kabachiisuuf dirqama. Kabaja jechuun qofa osoo hin taane ani waan akka isiniidhaamu akka namummaatti. Ani muslima ta'ee amantii kiristaanaa yookaan pheenxee tokko taanaan nan dhiisin warri kiristaanaa warri pheenxee shut na godhe. Kararraa na dabarsi boo mirga keetii wanti amantii teessii jaaltu hin jirtu. Haqansii maan dhiisi muslimummaa qofaa miti. Amantii kamirrattuu eenyu sarara kee daangaa keessatti darbataanaan seerratti gaafattuun takka hin jiru obboleessoo. Wantummaan addunyaa kanarra jiraattuuf maali? Amantii ta'e tiifatuuf eenyummaa kee tikfatuudhaaf. Inni kun lamaan sarara diimaadha. Keessattuu amantiin bor kan gaafa duutellee ittiin irraa gaafatamtu. Duuba callisanii namicha kana hanga har'aa hanga sa'aa kanaa teechisuun anaaf dinqiidha. Amantii keenyattiin amannaa jedhanii gubatuun hedduu gaafinattu maan. Majliisa irraa maalee dabbaleessa kun uummata ofii isaatiifuu biddeena garaa ofiitti malee wannan jedhe. Amma maal jedha majliisni Oromiyaa ibsa baase? Ragaa qulqulluun ergaa ragaa sassaba. Ragaa nama sa'a kana dheeraa hanga garaa isin ergan maali? Namni kun Awurooppaa keessa jiru, Eeshiyaa keessa jiru ragaa isin isa sababan maali? Kaffee haaloon bakka galu eenyutu wallaan? Mootummaan hin beeku. Bar waan hin jirre deebii uummata keenya burjaajessuuf namni akkamitti amantii siyaasa ofiitiin jijjiirata yaaqi uummata na'aalata kana wallaahi wabillahi. Bar har'a osoo bara sahabaa san taate nabiin tuqamee halkan takka hin bulamu. Addachii fi samii kanatti walitti gaggaragalee dhugaa nabii kana arganii jechuudha. Har'a kaa bara keenya bara dhaloota bubbee bara amantii islaamummaa qabatu malee hiika amantii islaamaa hin beekne keessa jirra ana dabalate. Zamana sahabaa osoo har'a dubbiin tukkaate ardii fi samii walitti garagaltee jechuudha. Maal gootare? Maal gootare? Warri Finfinnees teettaniituma nutti afuuftan. Obboleessa kiyya. Namni lubbuu ofii fidaa ka abii waa ummii yaa rasuulallah jedhan. Abii waa ummii abbaa fi haadha kee fidaa akka gootu ofii fidaan taatu dursa maal rakkoo qabu. Na ajaa'iba gisee tokko dhugallee walitti himne gaariidha. Abii waa ummii yaa rasuulallah jetti. Abii waa ummii maali bo'ati fidaa abbaa keetiif ummaa kee akka kennitu ofii fidaan taatu. Fidaan taatu kijiba akkanallee dhiisa. Kijiba fakkaanne warri ijoolleen ta'enna jechuudha. Abii waa ummii feesbuukii fi tiktookii fi yuutuubii maali irratti abii waa ummii qofa jedhu. Summa billaahi laziim waan osoo biyya jiraadhe abadan hin dabarfadhu. Maal fidaa ka abii waa ummiin ani fidaan ta'u jannata bitatuun barbaadu namni maali ummannummaan. Amma akkatti walitti dubbatuun gaarii miti jila. Likki jalaa walitti himna. Namichi sakkaaraamiin tokko akka jireenya harkaa badee halkaniif guyyaa waan isa madaalle haasaa oolu tokko gaafa nabii kee xiqqeessu teettee majliisa irraa deebii eeguun teettee mootummaa impaayera Itoophiyaa bututtuu tanarraa deebii eeguun mootummaa butute hana si hima. Mootummaa ofii isaatiif odoo danda'e amantii nama kamiitu balleessee bar mootummaa Itoophiyaa amma isin deebii irraa eedan kun nama azaana fi qiddaasa Itoophiyaa keessaa abadu jedhu bar akka warra Awurooppaa fi Ameerikaa kanarraa deebii eedan yaadda hiyyuus.
mala kee gizee mala osoo ta biraa jalatti siin biqilin kana jalaa geggeessi kana jalaa maaliboo wannummaan miidiyaa hawaasaa kanarra deemu yaaqi tuffii kabajaa osoo nuti of kabachiisuu dandeenye hoolan takka jechuudha ta'a yoo jedhaniin baduu dandeessu takka amantii agana ga'u kanan tuytu ta biraas jalaan akkasuma dhalataa jirti likkiin qabdu ta'a waggaa lama waggaa sadii teettee amantii islaamaa abaarte takkaa lamaa miti 100 takkatu jira kana haqa jiru walitti himnaa jechuudha wanti seera to'attee maalii jettee anna ajaa'ibaa wallaahi wabillaahi namni akkamitti namnummaan tokko nama miiliyoona keessa Itoophiyaa keessa Oromoo miiliyoona 60 keessa walakkaa ol amantii musliima hordofu ammas warra Finfinnee jiraatu keessa walakkaa ol warra amantii musliima hordofu namichatti amantii hin qabne tagara hunda lixxee jireenya harkaa bade tokkotti halkan tokko raffistanii bulu jechuun har'a kan bira siifidee dhufaa jechuudha kuni waan nama gubuudha dubbanna ganoo waan baay'ee dubbanna ammootu irratti hojjenna rabbiin jedhe irratti hin dalagamu akka dhuftuun jalaa dhuftee amantii nama kamiituu hin qulqulleeffamaa deemti jechuu kana booda jalaan irratti hojjetamuu qaba dhugaan isinii hima nagaatti